Ko Girmaa jedhama. As magaalaa kanaati. Ani yeroo baay'ee suuqii dhaabbatee pirogiraamii tajaajila iddoo kana kan himaa suuqii keessaa. Guyyaa roobii galgala yeroo paasterichas dhaabbatanii oliif gadiif illee warra oliitillee gara gadiitillee warri jalloonni waan ittiin hojii isaanii ittiin deddeebisan sirreeffatanii jiru haarifameera garuu waaqayyo garagalcha jedha yoo jedhan achi keessa dhaabbadhaan jechaan turan suuqiin kwaakuu kana jira jechuudha. Garuu guyyaa san wiixataa kaasee hamma roobiititti gurgurtaan suuqii dhaabbatee 300 waliin darbu ture. Guyyaa san galgala gati safayyaatti manaafuu bishaan qabatas kuftee hin kadhatamee fi kamisa 1,700 gurguramee achi booda dadhabbaadee jechuudha. Kanaaf waaqayyo dinqiidha. Jalloonni gatii kafalaniiti kan deemanii waan tokko hojjetatanii waaqayyo turuun hojjetama kan gooftaa eebbifama. Waaqayyo guddaadha. Hin sobaminaa jalloonni sobamanii baasii baasu toluma goottaatii of keessan kennaa. Qarshii keessan osoo hin taane of keessan kennaati. Waaqayyoof of yoo kennitan waaqayyo hojii keessan hin hojjeta jechuudha. Gooftaan haa ulfaatu. Inni waan haaraa tokko hojjeta. Barri keessan haa eebbifamu. Paasterillee waaqayyo umurii dheeraa isaaniif haa laatu hin jedha.